gufaan sin keessatti haafu. Gufuu fi gufaanni sin keessa haa ka'u. Dubbiin kan koo ijoodha. Waan darbe dubbataa waan sichii waan an dubbadhu jiraanaa dhaggeeffadha. Dhibba keessa 99 shamarran qofti mucaa Madiinaa abbaa Jabalii wajjin ijaaramanii haati kan kee haadha keenya ustaadonnii fi ijoolleen durbaa isiidhaan wajjin akkaan qalbii caban. Ijoolleen durbaa kan Arsii, kan Baalee, kan Harar, kan biyyoota adda addaa keessa sichitti miidiyaaleen adda addaa miidiyaan muslimaadhaa isinitti dhufee mana keessan seenee akkaataa seenaa keessanii caaroodhaan gadi qotee ilaalee addunyaadhaa ibsaa izni rabbiitiin. Jaarsoliin seenaa islaamummaa seenaa diiniidhaa kaleessaas keessa ture ofirkaan dhabinaa diggata dhuftanii waan himtu dhabdu. Akka waan himtan hin dhabne. Sinii galee bongalle. Miidiyaa bara kan galateeffannaka. Miidiyaa bara kan haadha ilmaanii rabbisaa haa godhu. Haadha ilmaanii rabbisaa haa godhu. Addunyaarra deemee islaamummaa kadamuu qooda isaa rabbi haa taasisu. Ilmaan yaasii abboo akka kanniisaa ummata muslimaa fayyaduu qooda isaa rabbi haa godhu. Kabajamtoota hawaasa keenyaa madrasaan bareedaan madrasaan guddaan isin gartanii jala naannoftanii dubartiin barandaasaa qofa wal gahuu dadhabee dhiirri barandaasaa qofa wal gahuu dadhabdanii akkanatti taa'aa jirtan kun akka salphaatti ni ijaaramne. Imaama naannoo kanaa akkasuma qeerroo fi qarreen naannoo kanatti keessummoota keessan kabajaaf eebba markazaa eebba madrasaa Jabbaariif السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكرام، أحييكم بتحية المسلم للمسلمين وتحية المحب للمحبين وتحية منشأها من الأفئدة وهي تصل إلى الفؤاد أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجما دربوا ججسا أواس مسلما أنا ددو شيخ كينيا شيخ محمد مصطفى كأمل وفي اللي كبجما في كيسما قداته وجن أفيرا كيسموتا نانو لي أداداتي دفني أكسما كبجما لينچا بكدك بوكسي سغلي نسا شيطانا أما بقى في لتاتي أريو كيو غرتني قامان نما برجراتك أفامتي يو سغلي نسا نما برغهي غفلان نما راكهي نمنسل إيمانتك إيمان دبلتو منشد كينيا أنغفا منشدوتا شيخ كينيا عالم كينيا قدا شيخ إسماعيل أبا ملكي أكما كان من عضوي كبار أهل مجلس المركزي إيمو الذي له الوظيفة العظيمة جاء قدا في أدمس قدا نوجن انقرتني بقى في بوا قدا بوه الربك كانت ولين أرقمنو شيخ كينيا أستاذ كينيا أبو هريرة أكسو مغرتني كبجمتوتا أمتا آنا جدو في مقالا إسي أكسو مغرتني اتعانا واجرا أما اللي غرتني كا اتعانا بلچنسا آنا جدو عبد الحكيم أحمد اتقافتما واجرا بلچنسا في نجينا أكسو ناجي شمس الدين مسينسا بكبوتا أمتا كا چافه أكسو مغرتني منقودوتا في مشايكن أنا ديدو ربك كان ولي كبمتن أكسو ما حادوتا في أبوتي بك كانت ولي كبمتن إماما نانو كان أكسو ما كيرو في كرن
naannoo kanatti keessummoota keessan kabajaaf eebba markazaa eebba madrasaa Jabbaariif ka hawaasni qilleensa irratti rabbii jecha wal bare ka shamarranii sumayyoota akkasuma gartanii ka ustaazotaa ka ammallee gartanii dura taa'aa fi beekamaa markaza Imoo kanarratti maal jechuudhaan beekama al-ilmu nuur yookaan ammoo Nadiif Ahmed jechuudhaan ka beekamu dhalataadhuma aanaa kana keessatti dhalateen ammallee obboleettii keenya jaallatamtuu fi kabajamtuu dura buutuu markaza Imoo kanarratti garee ad-da'wati wad-du'aa hundeessitee dubartoota akkuma ishii diiniidhaaf yaaddu ka maal hojjetadheen qabrii kiyya maal guduunfadha jettu ka astaa'ee qabrii kiyya ijaarradha jettu ijoollee shamarranii wali qabdee dhibba keessaa 99 shamarran qofti dhibba keessaa 99 shamarran qofti mucaa kanaa waliin ijaaramanii ammallee Madiinaa Abbaa Jabalii wajjin ijaaramanii haati kan kee haadha keenya haati kan kee sirraa duute si qofarraan duune nu hundarraa duute gandi kan kee ganda keenya qe'een kan kee qe'ee keenya jedhanii ammallee sumayyoonni baay'eenii fi ustaazonni baay'een bu'aa ba'ii dheeraa eega darbe tarkaanfii dheeraa tarkaanfatanii madrasaa kana madrasaa Jabbaar jedhamu kana isinii ijaaranii sadarkaa eebbaa guyyaa har'aarra gahee sadarkaa daawwii guyyaa har'aa daawwannu kanarra gahee jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee warri markaza Imoorraa sa'a kana na dhaggeeffataa jirtan hundi kan keessaniif warri keessummaa kabajaa taanee kallattiidhaan isinit dhufnaan ammallee hawaasa ummata isaa kabajuu beeku hawaasa keessummaa isaa simachuu beeku taatanii bakka kanatti nu eegdan irra deebi'ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hawaasa Deedoo bakki nuti amma jirru kun magaalaan aanaadha malee gandaa miti. Aanaadha akeekkadhaa ummanni qilleensa irratti na dhaggeeffataa jirtan gandaa miti bakki jirru. Bakki madrasaan kun itti ijaarame aanaadha. Aanaadha magaalaa guddaadha. Ganda Shaggar Deedoo magaalaa Sheekii jechuudhaan beekama. Hawaasa keenya gaggaarii fi qaqqaalii naa dhaggeeffadhaa baarakallahu fiikum. Ilmoon si na dhaggeeffattu aamin jedhame. Jaartiin kee si haa dhaggeeffattu. Arraba keerraa milkii Rabbi haa baasu. Qalbii keerra iimaana Rabbi haa kaa'u. Duniyaa akhiraa Rabbi si haa qanansiisu. Jaarsa kee umrii Rabbi haa dheeressu. Qeerroo keetti barakaa Rabbi haa godhu. Qarree keetti barakaa Rabbi haa godhu. Jaartii kee umrii Rabbi haa dheeressu. Jaarsa kee umrii Rabbi haa dheeressu. Dachiin si haa dhaga'u. Dachiin achi irra jirtu si haa dhaga'u. Samaayiin achi jala jirtu si haa dhaga'u. Mootiin samaayii dachii si haa dhaga'u. Mootiin arshii irratti ol ta'e si haa dhaga'u. Barakaa Rabbi walitti siif haa qabu. Egaa ergaan an dabarsu guddaa isaatu jira. Naa dhaggeeffattan dubbiin kan koo ijoodha. Waan darbe dubbataa waan sichii waan an dubbadhu jira naa dhaggeeffadha. Isa sanarraa kabajamtoota hawaasa keenyaa madrasaan bareedaan madrasaan guddaan isin gartanii jala naannoftanii dubartiin barandaasaa qofa wal gahuu dadhabee dhiirri barandaasaa qofa wal gahuu dadhabdanii akkanatti taa'aa jirtan kun akka salphaatti hin ijaaramne. Akka salphaatti hin ijaaramne. Gaafa madrasaan kun ijaaramu obboleettiin keenya Madiinaan haati isii kan isin beektan digitti kan jedhaman diggoo raayyinatti fakkaate isaan ka du'anii gosa diggoo jedhamu keessaaji. Gaafa isaan du'an isiidhaa biyya alaa jiru. Haati isiidhaa amrii ta'an duniyaarraa deeman. Haadha kanaa boossee sabrii dadhabdee markaza kana du'aa ima wahii ustaazonni ulamoonni irratti naafa kadhatan jettee markaza ad-da'watu wad-du'aa ka jedhamu qilleensa irratti kan namni Rabbitti amane walitti dhufu yeroo namma keessa jirru yeroo teknooloojiiti.
yeroo namma keessa jirru yeroo seefii qalalamaati, yeroo abbaan barbaade dhoqqee keessatti laaqu, yeroo abbaan barbaade immoo kunoo gochaa kana fakkaatu keessatti hojjetu keessa jirra. Gaafa mucattiin kun boossee sabrii dadhabdu ustaazni jabaan tokko namni ofii isaatii biyya alaa jiru tokko Al-Ilmu Nuuru jedhameetu miidiyaa irratti beekama, Imo irratti akkanatti beekama, Nadhiif Ahmad jedhama. Gandi isaa naannoma kana baay'een keessan beekuullee dandeessu, boriftaan ni bartu. Kanuma aanaa keessan kana keessaati namni kunillee. Sheekni kunii fi akkasuma ulamoonni gurguddaan mucattii kana abshir sibira dhaabannaa jedhaniin. Gaafa osoo sibira dhaabanna jedhanii du'aa kadhatan ustaazonnii fi ijoolleen durbaa isiidhaa wajjin akkaan qalbii caban. Ijoolleen durbaa kan Arsii, kan Baalee, kan Harar, kan biyyoota adda addaa keessa sagantaa qilleensa irratti wal argamu kan irratti wal arganii waan ati imimmaan kan kee ittiin qoorfattu tokko haati kan kee haadha keenya sibira dhaabannee maal si gochuu qabna wanti jedhamu ka'e. Gaafa kana ganda kiyya nan jaaladha, hawaasa kiyya nan jaaladha, dhiiraa dubartii hawaasa naannoo kiyyaa nan jaaladha, hawaasa kiyya ulamoota kiyya sumayyoota yookaan ijoollee durbaanaa waliin jirtan mee bakka akkanaatti wama kutaa tokko wayii wama xiqqoo isii wayii mee ashaaraa wayii lafa naa keessuree jetteen jedhan ulamoon jette shamarroon sibira dhaabanna haati kee haadha keenyaa jedhaniin. Sana booda mee Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kana booda Ramadaana darbe keessaa jalqabnee dhimmi kun dirqama waan mucattiin kun ittiin haadha ofii yaadattu, waan ulamoonni naannoo sanaa sheekkan naannoo sanaallee ittiin gartanii haadha si yaadatan, waan sadaqaa jaariyaa nama hundaafuu ta'u gaafa jennu sagantaa kana jalqabnee munashidoonni gurguddaan sheekni keenya amma nu bira jiran Sheek Ismaa'il kan isin arra qaamaan agartan kun yoo xiqqaate guyyaa 5 ol bakka kanarratti dhihaatanii buusii buusisanii doktoronni gurguddaan kan akka doktora keenya Doktor Jailaan, kan akka Doktor Yusuf, doktoronni gurguddaan daa'iiwwan gurguddaan irratti argamanii mucaa kanaan si waliin dhaabannaa jedhan. Mucaan kun akka ijoollee durbaa yookaan dubartii tokkotti kan ilaalamte osoo hin taane akka aalima guddaa addunyaarraa sagantaa guddaa qopheesseetti ilaalamte. Ulamaan hundi waamicha si owwaatee, daa'iin hundi waamicha si owwaatee, munashidoonni hundi waamicha si owwaatee tarkaanfii tarkaanfataa deemnuun anillee ammoo amma sadarkaa waggaa tokkotti dhihaatu kana keessatti maryannee ulamoonni du'aatonni munashidoonni markaza sanarratti waliin deemnu ilaalanii amiira taatee hoogganaa taatee markaza kana nuu qabnee waliin sochoona waan jedhanuun allee achirratti jaratti dabalamee amiirummaadhaan hooggansa jaraa wajjin deemeen ga'ee guddaa ustaazonni achirratti bahan keessa Al-Ilmu Nuuru yookaan Nadhiif Ahmad namni jedhamu mucattii kanatti aanee ga'ee leencaadhaa katabate guddaan isa ta'ullee ammallee akkasin beektanii sheekkan keenya du'aa irratti naa kadhattanuuf biyya alaa jira, kassabachuuf bahee jira. Namni kun qaamaa qalbiidhaan duniyaa barakaa diinii duniyaan akka inni biyya isaatti deebi'ee barakaan biyya isaatti deebi'ee biyya isaa tajaajilatullee du'aa akkasin na jalaan daganne barbaadeetan. Kanaaf ustaazonni achirratti ga'ee guddaa taphatan utuu naannoodhaan waliin qoodin, utuu gartanii malkii waliin qoodin. Arsii irraa namni amiira ta'ee achirratti hojjete jira, Harargee irraa namni amiira ta'ee achirratti hojjete jira. Barsiisuudhaan, qaraasisuudhaan tartiibaan amma ustaazni Abu Daawud jedhaman tokko ustaaz Abul Kayli jedhamanii maqaa gartanii kabajaatiin maqaa gurguddaa qabatanii achirratti kun barsiisuun kun daawaa gochuun ustaazonni baay'een isaanii achirratti hirmaatanii mucattii kana bira dhaabannaan mucaan kun imimmaan isii akka kanaan qoorfattu ta'eera guyyaa irraa. Maal jedhamee Allahu Akbar, Allahu Akbar. Markazni madrasaan kana fakkaatu kuni hawaasa kiyya, hawaasa Dedoo, jaarsotii Dedoo, manguddoo Dedoo, sheekkan Dedoo,
mucaan kun jecha guddaan illee jedhameenaan waan qilleensarraati. Waan qilleensarraa namni wal amanuu hin danda'u. Nama baay'ee wal sobe, nama baay'ee wal diige, nama baay'ee waan guddaa hojjete. Diinii fakkeessee namni baay'een dhuunfaasaa keessa fayyeera. Wallahi diinii fakkaatee namni baay'een dhuunfaadhaan keessa fayyeera. Mucaan kun garuu isis ni taazanna, arra taazanna argine kunoo bakka jirru kana argine isinillee ni taazabdan. Mucaan kun sidduu kan jirti moo dhuunfaasitti deemtee baga gandasiitii fi aanaasii dhumne isin keessa dhumne bulaako. Abbootii koo sheekkan mucaan kun mana dhuunfaa ijaarrattellee jedhameeran. Wallahi mana dhuunfaa ijaarrattee jedhameeran. Wanti guddaan jedhameeran arra garuu isin ragaadha hawaasa kiyya. Hawaasni bakka kana jirtan arra isin ragaadha. Mucaan kun jiruu dhuunfaasii dhiiftee isinii yaaddee biyyaa yaaddee sumayyoonni shamarran akkuman dura dubbadde parsentiin 99 hirmaannaan madrasaa kanaa ijoollee durbaa ta'uu beeka. Parsentiin 99 ijoollee durbaa ta'uu beeka ka madrasaa keessan kana ijaare. Gaafa ijoolleen durbaa mana madaamii kan jedhan tokko jira abbootii kiyya. Mana madaamii jechuun mana qansiraa kiraa keessa hojjettu sana jechuudha. Mana kiraa dhaqxee hojjettu kana keessatti wallahi qodaa gartanii jaraa miicaa, siree jaraa afaa, kushiinaa jaraa sirreessaatu maayikii gurratti kaayattee da'awaa fi du'aa'ii fi barnoota dhaggeeffatti. Wallahi sadaqaa bakka kanatti sadaqattu. Ibidda irra teessee ibidda keessa teessee asitti sadaqatta ijoolleen durbaa. Gochaan asitti raawwate kun madrasaan asitti ijaarame kun waan bakka qabbanaatii fuudhamen seena. Ibidda qubaan haateetu ibidda keessaa fuutee isin hin geesse ijoolleen Arsii, ijoolleen Harargee, ijoolleen Walloo, ijoolleen Shawaa, ijoolleen Wallaggaa, ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa jirtu kulliinsi akka qaama tokkootti sochootee madrasaa kana arra isin hin geesse. Isin immoo hawaasni keenya gaarii fi qaali na gammachiiftan. Arra yoo xiqqaate barataa nama 60 oltu madrasaa keessatti jalqabe jettan. Sheekhni keenya aalimni ummahaata 6 fixanii namni ummahaata 6 fixee madrasaa kana keessatti jalqabaaf dhufee keessatti barsiisuu jalqabe jechuun tafaa'ula guddaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jedhi ala deebi'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Tafaa'ula guddaadha. Namni biraa nama reef Qur'aana baaseetuma akkana jedhu darasaadhuma akkana lallaafaa fidee irra kaa'eetu kunoo sheeka arganne kana fakkaanna jedha. Isin akka sheekni keenya dura ta'an hawaasa aanaa tokko sheekni gartanii majlisa aanaa kana Sheekh Muhammad Mustafaa naa himanitti namni ummahaata 6 fixee jalqabbiidhuma madrasaan kun banamu ittiin bane jechuun haadhotiin ammoo akka jalqaba barnoonni kun jalqabeen haadhotiin itti jalqabe jechuun ilmaan itti jalqaban jechuun omaa milkiin jalqabeera jechuudha. Kan itti fuftanu rabbi isin haa taasisu. Kanaaf egaa ayyuhal ikhwaa ilmiin jedhan lil'ilmi 3 araakin ilmiin arkaana 3 isa barbaachisa jedhan. Ilmiin waa 3 wal bira jiraannaan uzriin hin jiru. Uzriin hin jiru, dhibleen hin jiru, waa 3 wal bira jiraannaan sana keessaa tokko sheekni barsiisu jiraachuun dirqama. Sheekni dhufe alhamdulillah. Lammaffaa ijoolleen barattu jiraachuun dirqama. Ijoolleen jalqabbii alhamdulillah. Sadaffaan bakki itti baratanu jiraachuun dirqama. Bakki itti kunoo dirreen gartanii keessatti gaa abbaan goolii galchuu fi abbaan dadhabee galu giroo keessan malee dirreen kunoo sinii qophaa'e. Mee alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaafi wanni guddaanan isinitti himu haawwatiin yaa dubartoota utuu aalimni bakka kana jiru, yaa dubartoota utuu madrasaan bakka kana jiru, dubartiin tokko dubartii duute tokko dhiquun beeku yoo jetta ta'e dubartiin tokko duutee jennaan an dhiquun beeku jetta kana booddee yoo ta'e sumatu duniyaa keessa akhiraa kee balleessa. Akkaataan jiruu keetii akkaataan du'a keetii egaa aalimni jiraate egaa madrasaan jiraate akka of gootanu sintu beeka. Yaa abbootii keenya
utuu ammallee bakka kana jirtan utuu madrasaan jiru utuu sheekni jiru awwaan akkanaan beeku kitaaba akkanaan beeku haraama ta'e halaala ta'e isa awwaliin beeku jechuun ani hin dhalanne yoo taate malee homtuu namne. Kanaaf ummanni dedoo ummanni gabaa sheekii taappeellaan amma gaafa ol seennu baga nagaan dhuftan gara magaalaa sheekiitti baga nagaan dhuftan taappeellaa jedhuun dubbise. Akkana moo akkanaa miti? Ummanni aanaa dedoo ani maaliin si'a kana dura madrasaan kuni ganda baadiyyaa wayiitti gadi seenameetu ganda baadiyyaa wayiitti ijaarameen si'a. An magaalaa aanaa keessatti ijaaramen se'u. Magaalaa aanaa keessatti ijaarame jechuun madrasaan kun darbee guddachuuf carraa guddaa ammallee akka inni qabu na agarsiisa. Allahu akbar! Allahu akbar! Kanaaf wanni ani isinitti dhaamadhu amaanaan guddaan isin bira kaayadhu mucattii kana ijoollee durbaa isii wajjin dhaabbatan kana ustaazota gartanii halkanii fi guyyaa isii wajjin dhaabatan kana mana keessanitti galtanii akka du'aa'ii kadhattanuuf amaanaan isin bira kaa'a. Inshaallah mee takbiraadhaan lammaffaa wantan isinitti dhaammadhu barnoonni madrasaa kana keessatti ustaazni biraa daddabalamee as keessatti qacaramee barnoonni itti fufuu qaba. maal jettan isa kana inshallah yeroo dheeraadhaaf asitti quraana qaraa isaa ture Sheekh Tamaam Abbaa Gojjam jedhamu isaanii wajjin sheekaa walitti dabalamaniiti kan jiran. Allahu akbar. Sheekh Tamaam Abbaa Gojjam yeroo dheeraa bakka kanatti quraana qaraasisaa turanitti sheekni lammaffaa kitaabaa itti dabalame malee bari sheeka kitaabarraa qaraatiin hin jalqabamne asitti naan jiran sheekni aalimni guddaan harkatti qaban era argitanii namni utuu hin beekiyootti gala kan cabsu argitanii an cabsuu kaanaan micciiranii naa sirreessan hin cabne sirraa'eedha akkana moo kanaafit dedoon jedhan sheekkan dedoon bakka ilmiin irraa burqaa ture jedhan arsii irraa dhufamee irraa qara'ama jedhan harargee irraa dhufamee irraa qara'ama jedhan biyyoota adda addaa irraa dhufamee irraa qara'ama malee nuyi fi barachuunii fi barsiisuun leen haaraa miti jettanii akkana moo akkanaa miti Allahu akbar Allahu akbar kanaafi madrasaan kutaa tokko kutaa lamaa itti banamee jalqabamuu qaba madrasaan kun kutaa tokko qophaa duwwaa taa'ee kutaa biraatti baratamuu qabu kanallee itti yaaduu qabdanii maal jettan inni biraa dhaamsi galtanii an dhaammadhu kan biraa arri guyyaa nu isin daawwachuu dhufnedha arri guyyaa nu eessa geessaniittu isiniin jechuu dhufnedha kan nuti isinirraa eegnu guddaan isaa qilleensa irrattis yoo rabbi jedhe isin bira dhaabataa qaamaan arra irraa kaatanii sila sheekni keenya aalimni aanaa kanaa dubbataniiru yoo rabbi jedhe madrasaa eebba guddaasaa eebba gartanii akka oromiyaatti ulamaan irratti walluu ga'u doktorroon irratti walluu ga'an madrasaa kanaaf ammallee eebbi guddaansaa qophaa'uu qabaa jedhan ammallee arri daawwiidha malee madrasaan guddaan kan isin ofii keessanii itti yaaddanii muhaadaraan guddaan kan madrasaa kana fakkaatu kan yoo rabbi jedhe galii ittaanuufi ustaadota barsiisuudhaaf ittaanuufi sheeka as qubateefi waan baay'eedhaaf kan sichi as galuu deemuuf bu'aan achirraa ka'ee buufamu muhaadaraan guddaan isaa bakka kanatti qophaa'uu qaba arra irraa karoorri itti qabameen jedha maal jettan itti amoon ta'u manni kee siifa ta'u jiruun kee siifa ta'u arrabni keetii fi jechi ati jettuu fi qeebaltiin rabbi wal duuka siifa ta'u barakaa rabbi isinitti haa godhu ummata gartee arra bakka kanatti imoo markaza addaawati waddu'aa irratti walitti qabamanii nu dhaggeeffataa jiru duniyaa diiniin haa ta'uuf barakaan bakka isiin jirtutti haa ta'uuf akkasiin yaadde rabbi haa ta'uuf akkasiin hin yaadin illee rabbi haa ta'uuf mana rabbii ijaarte mana qur'aana rabbii ijaarte
قرآن ربي أدو كيسن تاهن علماء الإسلام أدو كيسن تاهن جتة قبل قرآن ربي رقبه بكازين جرتو قبل ربي شير رقب آمين أمة جدو مركز مدرسة كن سكيسة دعوة جودان بركة ربي سكيسة هكاو إيجا مدرسة كن كيسة تجارة में ओमानूनु बरी रब सी हाजे चीज़ ओमानूनु बरी रब सी हाजे चीज़ अस्फाल्टी बरखा दे रब दसगल डांडी बरखा रब हाफिदु आना अस्फाल्टी का बाचू का अस्फाल्टी बरखा रब सी नहीं हाफिदु बरखा दिनी दुनिया रब सी नित्य हाफिदु इत्याने खातो मुरा खनंगलते फट उजलता बना राहबे खनंगलते फचू कबू खोरे मदरसा खना كاشلينجي نتي اتكنني سموني نتي اتكنني يا درتني أمة جرى لما تنو أمة جرى كنا ورا إجارة موفس كوريتو أمانمي نورا أمانات تكنت أمة ورا أمانات تكنت بس كنا أمانمي كوري مدرسة جباري كوري مدرسة جبار من ربي إجارو تتعبدي الكني قويا تتعبد بركات أن كان كي مربي والاتحاقب جرو كيسي جلا تمسى يسي مربي والاتحاقب أمانا كينيا إيق دي أمانا مؤمنا بإيقو قبو ربي سيفا إيقو مدرسة هذا علم قبل مولانا كتابي كورين مدرسة كنا كيسا نمني توقو نما علمون قبل جرا جرن من يدو فيك يدو فيك أمة إسلام أمة أنا جدو كيسا عربك كنا ولك بمني على ما وهي رب نها درسيس دوك دسا رب حجيسو دوك دسا رب حجيسو بسم الله الرحمن الرحيم ساعة كنا ربها كتبوف بود بورتني ساعة كنا بود بركة ربها كتبوف ساعة كنا بود علم ربها كتبوف علم بان أرقم بفما ربها بداس وري مدرسة جبار اتركت الكني قويا جروك قدت جروك ولي ربي هادي بركة ديني دنيا ربي ولتسيني هدو عمر الرتي كننقلتي فتو ملي برندبر ميديا بركات ميديا بركة ما قمت ساكونا كم سنة توليها بيا بركان كنا كم سنة توليها بركان بربادو بركان أنك ربي سينا قلتك بركان بربادو جاتي كيسن كيسا بركة ربي أقاو بركان بربادو علمو كيسن كيسا بركة ربي أقاو بركان جالتو ميديا بركان جالتو ربي سينا جالت ميديا بركة بران دابتو ربي سين براها دابتو ميدياني عملتن اللي رفود أفسلا يادي تري تقوسي حالة مجنة كان كيسا رفود أبي أكو مشايخني كيني عالمني قدان جرين سجت ميديالين أدى ميديا مسلمانا إسنت رفي منا كيسن سيني أكاتا سينا كيسني چارو دان gadi qote ilaale addunyaa daa'ibsa izni rabbiitiin jaarsoliin seenaa islaamummaa seenaa diiniidha kaleessaas keessa ture ofirkaan dhabinaa dingata dhuftanii waan himtu dhabdu akka waan himtan hin dhabne sinii galee bongalli miidiyaa barakaan galateeffannaka miidiyaa barakaa haadha ilmaanii rabbisaa haa godhu haadha ilmaanii rabbisaa haa godhu addunyaarra deemee islaamummaa kadamuu qooda isaa rabbi haa taasisu addunyaarra deemee ilmaan yaasii abboo akka kanniisaa ummata muslimaa fayyaduu qooda isaa rabbi haa godhu dedoo barakaan sin keessatti haafu gufuu fi gufaanni sin keessaa haa ka'u duniyaa akhiraa rabbi sin aqanansiisu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله